Akkaawuntii PayPal Itoophiyaa keessatti hojjetu yookaan verified ta'e akkamitti create gochuu dandeenya? Ashama harka fuune nagaan hunduma keessaniif haa ta'u jechaa mee gara qophii keenya har'a walii wajjin ilaallutti dabarra. Gara akkaawuntii banuutti otoo hin darbiin dura PayPal maali kan jedhu gabaabsinee walii wajjin haa ilaallu. PayPal dhaabbata teknoolojii faayinaansii maallaqa toora intarneetii irratti daddabarsuu fi kuufachuu yookaan ol keewwachuu nu dandeessisudha. Biyyootni addunyaa keenya gara 163 ta'an biyya isaanii keessatti itti fayyadamaa jiru. PayPal maallaqoota toora intarneetii karaa kamiiniyyuu hojjettan irra keewwachuu yookaan maaster kaardii fi filmaatota biroodhaan irraa baafachuu nu dandeessu. Channelii keenyaaf haaraa kan taatan subscribe, like fi share gochuun hiriyoota keessaniin gahaa. Namootni bilbila fayyadamtan browserii tokko filachuun fayyadamuu dandeessu. Ani Chromeedhaan amma kanan fayyadamaa jiru. Sana booda mallattoo tuqaa 3 irra keessa jirtu sana cuqaasuudhaan desktop site kan jedhutti jijjiirrattu yookaan right godhattu jechuudha. Erga akkas gootanii booddee PayPal LS jettanii search gootu. Mallattoo P kan qabdu irra keessa kan jirtu ishee sana cuqaasuudhaan gara itti aanutti dabartu jechuudha. Sana booda waan akka kanaadha kan inni isiniif fidu. Get started jettanii eegaltu. Sana booddee filannoo lama isiniif fida. Personal account moo business account. Nuti kan banannu business account waan ta'eef business account irratti continue jenna jechuudha. Erga akkas gootanii booda emailii ofii keessatti itti fayyadamtan emailii kanaan dura PayPal tokko illee ittiin banatanii hin beeknedha kan iddoo kanarra galchitan. Emailii kana erga galchitanii booddee continue jettu jechuudha. Erga akkas gootanii paaswordii mataa keessanii akka uummattan kan inni isin gaafatu. Paaswordiin kun 8-20 ta'uu qabaadha. Qubee guddaa fi qubee xiqqaa qabaachuu qaba. Lakkoofsa yookaan simboolota illee ta'uu qabaatee gaariidha. Kan hin daganne godhachuu immoo qabdu. Sana booda continue jettu jechuudha sittis. Amma legal first stream kan jedhu irratti maqaa keessan guutuu. Isa aanu irratti immoo kan abbaa keessanii yookaan immoo biizinesii maqaa biizinesii keessanis guutuu dandeessu jechuudha. Iddoo kanatti waa'ee business details jedhaan amma kan koodha kan hin guutaa jiru waan ta'eef odeessituun jedha jechuudha. Erga kana guutanii booda bakka kanatti dhasin of eeggannoo cimaa gochuu kan qabdan. Iddoo kanatti lakkoofsa bilbilaa kanuma Itoophiyaadha jechuudha. Kan isin gashitan 251 kan jedhu irratti gashattu. Lakkoofsuma bilbilaa amma itti fayyadamaa jirtan tokkoon ofii keessan itti fayyadamtan galchattu jechuudha bakka kanatti. Amma immoo deebitanii jechuudha Google keessa seenuun Lesotho postal code jettanii search gootu. Sana booda tokkooma ishee waanuma argattan kanarratti cuqaastanii postal code isaanii state isaanii tokkoon jechuudha. Waanuma isinitti tole tokko isaa keessaa fudhattu jechuudha. Bakka kanarraa tokkooma isaarraa copy gochuudhaan address line isa jedhu tokko irratti dhuftanii copy gootu. City or town or village kan jedhu irratti immoo tokko bakkuma sana jira waan ta'eef QTHING cutting kan jedhu tokkodha nuti kan fudhanne. State maalii kan jedhu kanarratti immoo Lesotho jettanii guuttu. Postal code kan Lesotho 700dha. Akka kanneen Finfinnee fa'aa 1000 jechuudha. Kanaaf 700dha kan isin guutuu qabdani. Erga bakka kana guutanii booddee gara gadiitti kan jiru US dollar kan jedhu irratti dhiistu. Sana booddee agree jettanii agree and continue kan jedhu cuqaastu jechuudha. Describe your business kan jedhu kana business type keessa seenuun individual or sole proprietorship kan jedhu jijjiirtu jechuudha. Ishee kana immoo elektirikaaliin jira, computer softwarein jira kan hojii keessa waliin deemudha isin kan filachuu qabdan bakka kanatti hojii keessan faana kan deemu filattu. Websaayitiin optionalidha yoo qabaattan galcha hin qabdan taanaanis rakkoo hin qabu dhiisuu dandeessu jechuudha. Optionalidha wantichi. Bakka kanatti of eeggannoo xiqqoo isin barbaaddi. Guyyaa dhalootaa keessan isa sirrii yookaan kan hin daganne gochuu qabdu. Jarri yeroo tokko isin gaafachuu danda'u guyyaa dhalootaa keessan. Otoo isin hin beekin achi guyyaa dhalootaa gaaf isin gaafatan callistanii guuttan jennaan waan deebistanii dhabdu jechuudha. Nationality gara Itoophiyaatti kan isin jijjiirtan.
Bakka kanatti identity kan jedhu kana national ID yookaan waraqaan eenyummaa kan qaban irraa fudhannu hin hojjetu. Kanaaf paaspoortii yookaan driver license keenya kan nuti guutuu qabnu isa kun callisnee yoo ta'u hin taane paaspoortii qabna taanaan lakkoofsa ID paaspoortii keenya irra jiru driver license qabna taanaan isuma guunnaa jechuudha. Sana booda submit gootu. Haala ajaa'ibaadhaan akkaawuntii kana create goonee kan jirru haala dogoggora hin qabneen jechuudha. Lakka kanatti tokko isaa keessa seentanii ilaaluu dandeessu. Baalaansiin keenya duwwaadha. Maallaqa irraa ergine irru hin qabnu. Maallaqa irraa baafne irru hin qabnu. Maaliif amma reefi kan nuti uummanne jechuudha akkaawuntii kana. Tokko isaa keessa seentanii ilaaluu qabdu. Iddoo kanatti namoota lama dursanii komentii irratti akkaawuntii kana bilisaan akkam banuufiif na gaafataniif bilisaan nan banaaf jechuudha. Namoota lamaaf qofa. Bakka kanatti of eeggannoo jabaa nuti gochuu qabnu tokko jira. Itoophiyaa keessatti amma ammaatti biyyoota biraatiin malee kan nuti fayyadamaa jiru Itoophiyaa keessatti wanti kun seeraan eeyyamamaa waan hin taaneef jechuudha. Message center profile setting account setting kan jedhu kana keessa seentanii profaayilii kun sirreeffadhoo jettan carraa isin irratti cufamuu qaba jechuudha. Kanaaf profaayilii setting account setting kan jedhu kana tuttuqurraa otoo of qusattanii gaarummaa qaba. Amma wanti nu hafe waan tokko qofaadha. Innis iimeelii keenya confirm gochuu jechuudha. Edit kan jedhu kana keessa seentanii confirm email address kan jedhu kana deemtanii eeyyama laattu jechuudha. Confirm gochuu qabdu jechuudha. Iimeelii keenya kana keessa deemee confirm this email address kan jedhu gaafa tuqxan nimmoo directii garuma iimeelii keenyaatti jechuudha kan inni nu geessu. Iimeelii keessan irratti ergaa isiniif ergame kana confirm gootu jechuudha. Erga confirm gootanii booddee your email has been confirmed kan isiniin jedhu kana fiddi continue gootanii booddee jechuudha. Qophiin keenya har'aa kana fakkaata. Qophii biroon hanga walitti deemnutti nagaan tura.